Yeroo gareen sobdootaa samii keessa utaalu, yeroo falmataan haqaa mataadhaan lafa laalu, yeroo harreen bokkisee sangaan immoo caraanu, yeroo qarri dachaanaan doomaan nama waraanu, yeroo qamadii gonnaan ingirdaan ni biqilu, yeroo kara deemaanis biyya dhaaluu fincilu. Onnee haammanne malee hin galchine callaallee, eessa jirta yaa dhugaa bakka jirtu wallaallee. Kitaabni kun kitaaba walaleessaa barreessaa Gabbisaa Tolasaatiin qophaa'e yoo ta'u, gaafa guyyaa 11 ji'a 11 bara 2013 hoteela Loojii Dibaabee jamoo 2 fuuldura yookiin furii irratti waanta heebbifamuuf guyyaa gaafa sanaa artistoonni bebbeekamoon, artistoonni gabeeyyiin durii buleeyyiin kanneen yeroo ammaa aartii fi seenaa uummata Oromoo keessatti gahee gurguddaa qaban guyyaa sanatti affeeramanii waan jiraniif ilmaan Oromoo bahaa lixaan kaabaa kibbaan guyyaa sana argamtanii aartii Oromoo bira, seenaa uummata Oromoo bira, artistoota Oromoo bira akka dhaabbattan imaanaa gootota Oromootiin isin gaafachaa. Eessa jirtu jechi jedhu jecha kaleessa seenaa Hacaaluu Hundeessaa keessattis beekame. Eessa jirtuun anaafis isiniifis isaaniifis hunduma keenyaaf hunduma isaaniitiif kan barbaachisu waan ta'eef ilmaan Oromoo guyyaa gaafa sana hoteela Loojii Dibaabeetti wal arginee eessa jirtu waliin haa jennu. Aartii keenya irratti haa hirmaannu. Horaa deebanaa galatooma.